waamicha kabaja guyyaa waboo ammajjii tokko barkuma lamaaf 26 sababeeffachuudhaan ayyaaneffannaa muddee 31 barkuma lamaaf 25 jala bultii karaa zuumiitiin geggeeffamuuf ilmaan Oromoo goota har'aasitti sagalee keenya tokkoomsinee dhaabbanna. Guyyaa lollee addaa waboo irratti banamee injifannoon mallattoo Oromummaa itti calaqqise kabajuu keessatti si waammanna. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa hin deebi'uun guyyaa qabsoon keenya itti murannoo haaraa galmeessedha. Dhuguma qabsoon keenya hin dhaabbatu. Akkuma lola guyyaa kana baname sanatti qabsoon bilisummaa hin laafne hin raafamne har'a sagantaa kanaan nuti sabaa fi waboon dhaadanna qabsoon waan irratti hin dhaabbanne itti fufa itti jabeeffama. Ayyaaneffannichi muddee 31 barkuma lamaaf 25 sa'aatii 20 CET karaa zuumii irratti ni geggeeffama. Oromiyaa keessatti kun sa'aatii 22 yookiin sa'aatii 10 PM halkan goototaa halkan sagaleen bilisummaa itti ol kaafannudha. USA Washington DC'tti ammoo sa'aatii 14 yookiin sa'aatii 2 PM dha. Addunyaan guutuun akka dhaga'u sagalee saba injifannoo filatee ol kaafna. Sagantaan zuumii irratti ni beeksifama. Namni tokkollee akka hin hafne hundi keenya akka hirmaatu ni goona. Hirmaachuun keenya ifa gootummaati. Tamsaasni guutuun miidiyaa walabummaa Oromiyaa irrattis ni mul'ata. Sagalee qabsoo, sagalee goototaa, sagalee saba bilisummaa hawwuu addunyatti ni baafna. Mee haa yaadannoo guyyaan kun guyyaa dhaadannoon akka dhoowwu ibiddatti qilleensa goola beedha. Gootonni keenya lola bananii diina rukutanii injifannoo galmeessan guyyaa murteessadha. Kanaafuu har'a sagantaa kanarratti hayyoonni keenya qabsaa'onni gameeyyii artistoonni qabsoo irratti hirmaatan jaallan biyyaa fi alaa hedduun ni argamu. Sagaleen isaanii tokko dhaadannoon isaanii tokko qabsoon itti fufa. Yaa ilmaan Oromoo qabsoon hin hafne hin laaffanne hin jalqabe hin dhaabbanne sanarra ni haaressina. Tokkummaan keenya humna murannoon keenya injifannoo qabsoon keenya imala hin deeggaramne. Tokkummaa haa jabeeffannu injifannoon haa cimu qabsoon itti fufaa bilisummaan ni dhufa. Ya Oromia netti kaadhi mamte ya injifannoon galmeessaa mul'ate